ani abukaatoo isaaniiti. Kaleessa dhaquu keenyaan dura sandura guyyoota yoo xiqqaate guyyaa 3 yeroo 3 yaallee dadhabnee turre. Kaleessa garuu namni tokko nu keessa seenee dubbisuu danda'ee jira. Akkaataan itti dubbifame garuu akka seeraatiin miti nama nu dhaggeeffatu nama waan hordofu nu bira kaa'aniiti. Akka haasoo nu fayyamani. Sirrii miti jenneeti morminee fudhachuu hin qabnu yoo hayyamame akka seeraatti hayyamamuu qaba yookaan akka hin hayyamneetti fudhatamuu qaba jennee har'atti akka nu mijeessan har'a ganamatti akka mijeessan kutaa itti dubbisnuus akka qopheessan nama sirra madmiganii turani. Har'a deebinee yeroo deemnu ammoo inumaatu akkuma kanaan dura akka yeroo 3-4 yaalaa turreessan nu itti sanachuu seenuu hin danda'amu hin dubbisanii hin hayyamamu. Amma laal bakki suni marfata lamaan eegamaa jira keessa waardiyyaa bira osoo hin gahinu maraa lamaan eegama poolisiin hidhannoo guutuu qabu itti marsee eegaa. Asfaaltii irraa osoo achi ittiin siqiinuu halaalatti nama ittisuu jechuu hin danda'amu jedhani. Abukaatoo abaluuti jennee itti ibsaa akkasitti gaafachaa turre kaleessas akkasumatti seennee jechuudha. Kaleessa san itti himameeti natti fakkaataa nu galchani. Akka armaan duraatii fi har'aa garuu halaalumatti mittisan asfaaltumarraa nama deebisu jechuudha. Bakka ulaa itti seenan san osoo hin gahin jechuudha. Kaleessa qofa daqiiqaa xiqqoodhaaf Jawaarii fi Hamzaa namni tokko abukaatota keessaa jechuudha. Har'a gaa hin arganne kanaan duras argannee hin beeknu kaleessas akka seeraatti waan gochuu qabnu mari'achuu hin dandeenye hanga ammaatti abukaatoon isa argateera jechuudhaafuu hin rakkisaa jechuu kaleessa jechumaan argine malee waan seeraa dubbachuudhaaf haalli mijaa'aan turre. Ani abukaatoo isaaniiti. Kaleessa dhaquu keenyaan dura sandura guyyoota yoo xiqqaate guyyaa 3 yeroo 3 yaallee dadhabnee turre. Kaleessa garuu namni tokko nu keessa seenee dubbisuu danda'ee jira. Akkaataan itti dubbifame garuu akka seeraatiin miti nama nu dhaggeeffatu nama waan hordofu nu bira kaa'aniiti. Akka haasoo nu fayyamani. Sirrii miti jenneeti morminee fudhachuu hin qabnu yoo hayyamame akka seeraatti hayyamamuu qaba yookaan akka hin hayyamneetti fudhatamuu qaba jennee har'atti akka nu mijeessan har'a ganamatti akka mijeessan kutaa itti dubbisnuus akka qopheessan nama sirra madmiganii turani. Har'a deebinee yeroo deemnu ammoo inumaatu akkuma kanaan dura akka yeroo 3-4 yaalaa turreessan nu itti sanachuu seenuu hin danda'amu hin dubbisanii hin hayyamamu. Amma laal bakki suni marfata lamaan eegamaa jira keessa waardiyyaa bira osoo hin gahinu maraa lamaan eegama poolisiin hidhannoo guutuu qabu itti marsee eegaa. Asfaaltii irraa osoo achi ittiin siqiinuu halaalatti nama ittisuu jechuu hin danda'amu jedhani. Abukaatoo abaluuti jennee itti ibsaa akkasitti gaafachaa turre kaleessas akkasumatti seennee jechuudha. Kaleessa san itti himameeti natti fakkaataa nu galchani. Akka armaan duraatii fi har'aa garuu halaalumatti mittisan asfaaltumarraa nama deebisu jechuudha. Bakka ulaa itti seenan san osoo hin gahin jechuudha. Kaleessa qofa daqiiqaa xiqqoodhaaf Jawaarii fi Hamzaa namni tokko abukaatota keessaa jechuudha. Har'a gaa hin arganne kanaan duras argannee hin beeknu kaleessas akka seeraatti waan gochuu qabnu mari'achuu hin dandeenye hanga ammaatti abukaatoon isa argateera jechuudhaafuu hin rakkisaa jechuu kaleessa jechumaan argine malee waan seeraa dubbachuudhaaf haalli mijaa'aan turre.